السلام عليكم وكم جرتن كبجم تودا في جالة تمتون خردفتون برسا رما الحمد لله أنا كوت نجى إنك يكن جال لكن كبجادا بكجرت مرس ناقو إجا خردفتون كي برم سراغ نكست وني نسمبر تزوم لكو سنباس هذا هم بيه نتوك يو سنب بلبلة سنجيه كي يوكين جم واسابيت سنت بريسة كسنجيه كتاه سالب ما تلاكو سن خنين يو كتاه أبان سا إيه يو كتاه حالة بيه كو يوكين برو عندي سنة نسمبر تزا أنك تمر فيديو كتير نفانو ترى خردفا سنجيه يجود Egaa daawwattoota kiyya warroonni YouTube channel kiyyaaf haarawwataa ta'an YouTube channel keenya subscribe gochuun dagatinaadha. Yeroo subscribe gootan mallattoo notification sana click itti godhuudhaan ol jettan irratti click gochuun hin dagatinaa jechuudha. Akka yeroo viidiyoon asirratti gallakkifame notification direct mobaayila keessan irratti isinii dhufu jechuudha isinii galee. Akkasuma barumsa keenya yoo jaalattan viidiyoo keenya like gootanii nu jajjabeessuu ni dandeessu. Gamanumaan hanga barumsaa isin keessaa hanga xumura viidiyoo keetti afaan turaan hordofaa isiniin jedha. Hayyee hordoftoota kiyya egaa aappii tokko nu barbaachisa jechuudha. Aappicha argachuudhaaf pilaastorii keessan ni galtu. Achi booda bakka Google Play kanarratti jechuudha bakka seerchii kanarratti nambar buuk jettanii barreessitu jechuudha. Egaa achi booda haala kanaan sinii fide jechuudha. Yeroo haala kanaan sinii fide kan afaan Arabiffaatiin barreeffama dheeraa ofirraa waan daawuloodii godhattu jechuudha. Egaan daawuloodii godhadhee waan qabuuf oopinuma naaf fida oopinuma irratti ta'ee isinitti agarsiisa. Egaa achi booda haala kanaa fuula kana sinii bane jechuudha. Yeroo haala kanaa fuula kana sinii bane kun akkuma asirratti argaa jirtan jechuudha. Alaabaa biyya jirtanii waliin sinii fide jechuudha. Sinii galee akkasuma immoo bantuu lakkoofsaa waliin jechuudha. Sinii galee asirratti jechuudha lakkoofsa sinii bilbilame san lakkoofsa abbaa wallaalchisan itti guutu jechuudha. Lakkoofsa keessan osoo hin taane sinii galee fakkeenya haala kanaan jechuudha. Haala kana. Haala kanaan itti guutu jechuudha. Achi booda afaan Arabiffaatiin kan jiru kana harka mirgaa irra jechuudha. Albaas afaan Arabiffaatiin asirratti kilik gootu. Achi booda haala kanaan seerchi godhee maqaa abbaa lakkoofsanii isinii fide jechuudha. Kunoo akkuma asirratti argaa jirtan jechuudha isinii galee. Kunoo maqaa kana afaan Arabiffaatiin fide jechuudha. Warri afaan Arabiffaa beektan bifuma kanaan afaan Arabiffaatiin dubbisuu dandeessu jechuudha. Warri hin beekne immoo jechuudha maqaa kana kooppii godhataniituma gara Google Translate galtanii afaan Arabiffaarraa gara Ingiliffaatti Translate godhatanii maqaa san salphumatti dubbiftanii eenyu akka ta'e beekuu dandeessu jechuudha isinii galee. Egaa hordoftoota kiyya barumsa kanarraa kana fakkaata. Barumsa dabalataa argachuudhaaf warroonni YouTube channel kiyyaaf haarawwataa ta'an subscribe gochuudhaan akkasuma gaafii yaada biraa dhaa'u qabaatan komentii jalatti nu barreessaa. Viidiyoo keenya yoo jaallattan like gochuun dagatinaadha. Barumsa biraatiin akka walitti deebinutti waan hordoftaniif galatooma.